Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf nam tolchee dhaabbatattiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-956-111 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0147 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa. Mee gara sirba keessa faannoo jedhu sanatti deebiname. Maal qabatoo durammaa wannoo sana maalinni tokko manti sun jala seente ilaalchitu. Gadhee. Kan keenya sirbamee dhumne achi dhaqeetu waa'ee faannoo sirbita. Hiikaa isaatu namootaaf hin galleefin. Faannoo jechuun yaabtish. Maalinni yeegira sharaa dhamaayi. San jechuudha. Faana. Amma nu biratti hoggaa halkan minaamin gaattuun kun horii fudhatti maal jedhu miti. Innaa ollaan maal ka'eeti idiriidhaan ka'amee barbaadama faana dha'ama. Yoggu iyya walii dabarsanii horii warra abbaa bilu fudhatamee ka'a yoggu jedhamu faannoo karamii jedhan. Faannoo karamii. Faannoo karamii. Eessarra deemee gara. Kana GPS eessatti si geessaa jechuudha. Kanuma bakka. Ijoollee beekii. Araada. Faana sana hordofteeti kan bartu. Hordoftee buuta. Maleeti faannoo warra tokkoffaa uummata jeeqaniif miti kan sirbite. Isa kana. Tokkoffaa isa kana. Faannoo jechuumti faannoo jedhamu sunu keenyaa isa jedhamu birkansuufi. Jechuun waan ta'e mul'iftuu wayii kennuufi. Inni lammaffaan maaliin ani san qofatti miti kan itti fayyadame. Jarummaan faannoo jedhamtu kunu eessa karamitti deemaa jirti jedhanii gosoon dubbadhee bara. Kun kan uummata nu rakkisaa jirtu kana. Barkeenyaaf moggaasni isaa faannoo waamicha waliif birmannaati. Jedhaami. Eessaa karam faanni isaa faannoo jechaa hulaatteedha. Hulaatti jechuun itti cufi jechaadha. Jarummaanuu garamitti deemaa jirti. So namni karaa dogoggoraa hubate jechuudha. Waan mootuu maalis immoo gootes immoo maal uumaan fiddu garuu sayyidus immoo yogguu maqaa yogguu kaafnu qeerroo qoricha roorroo mee maal fakkaata faarroo. Ni darban dumtuun deema akka dhufaatii isaatti waliif jira naan jedhii haga lubbuun jirutti jenne achi keessatti. Laa sirba kana keessatti miisejii jajjaboo dabarseeraan. Fakkeenyaaf haqa ishee walitti himuu wayyamaaf irra dibu. Baay'annee tokko ta'uun keenya kan ta'uuf dhibe irraa siqnuun dhaamata. Itti siqnu nu guba. Amma Oromoon 2-3 ta'e tokkummaan Oromoon kun bara nama hedduutti mataa bowwoodha beeki. Oromoon gaaf tokko ta'u. Jarri kun irraa adda baanii jiraachuu hin dandeenyu beeki. Itti siqnu dhaamata. Irraa siqnu dhaamata. Yoo itti siqnu immoo si guba jarri kun. An ciicadhu. Waan an jedheefan qabaachuu ciicachuu shakkuudha beeki. Karkarfatta. Eeyyoo saninnaa gudunfaan bara meeqaa jaarraa tokkoo falakkaa muraasaan ni qabu fuudhan malee wal harkaa. Dubbii loomii 50 kan hubataa argaa kan beeku silaa beekaa kan hin beekneef akeekaa jennee waa'ee tokkummaa Oromoos ibsine irratti keessatti. Barkeenya moggaasni isaa faannooni. Waamicha waliif birmannaati. Yeroo baay'ee waa'ee tokkummaa waa'ee araaraati sirboota kee keessatti diitalii isaa dhaggeeffatte akkas keessumaa sirboota sadan arfan dudduuba kana jiranii waa'ee kanaati. Amma immoo jalqabarti illee akkuma jettee gidduu kana baay'een gammadee jira jette. Dhugaa rabbi. Maaltu si gammachiise? Waan addaa baatu. Kan inni jechaa ture tokkoffaa ani egaa namni haguma hubannooti tokkoffaa uummata nama warra naqeeqaa turanittis murteessuan. Maaliif jennaan
waggaa meeqa guutu waa'uma qabsoo ture sirbi keenya. Waggaa dheeraadha. Waa'u maal? Hagas artistoota warra tarii warra durii duraa warra asiin duraarraan warra hangafoota keenya. Isaaniin ala artiidhaan hagas waan baratamee jiru. Artiidhaan waa dabarsuu naamilaa muraasa hojii jiraatillee. Amma namuu quba nan qabu waan. Sani jechaa jiru namuun quba nan qabu. Inumaa na jibban malee anaan. Namu inni gara mootummaa ta'es inni gara mootummaa hin taanes inni gara mootummaa ta'e hojii koon deeggara. Garuu waan hojjechiisuun barbaadu. Inni gara mootummaa hin taane immoo na arrabsammoo. Ani kan hin iyyaa ture sun bar isuma samuun waliin argaa jirru kana ani waan dhimma biraan qabu bar. Meemooyii wal moosisii dhiis wal hinaaffaa gattaa'ii mari'adhuu dhiis wal hinaaffaa ka'eetii wal teessisi dhiisachi naaffaa ture sirbi koo. Ayyoos gammachuun koo maleessa kamiifi sin jaalla qomoo koo hamtuu koo ilame keessatti walaloon gee. Kanuma fedhii kanuma amma waliin argaa jirru kanaan ala fedhii biraan qabu. Asitti cinnee asitti falaxamnee immoo maal Oromoon maal kontiraata fuudhee waa'ee qabsoo waa'ee boo'ichaa kana. Maal uummanni kun yoo xiqqaate samuun masaallee bakka xiqqoo fataa dheeruma wanna jirtu gaafachaatuma jira waan jiru waan sagara fuulduraa laaluudha malee. Ani immoo ogummaa naa kenne rabbiin ogummaa waan naa kenne suniin immoo afaan artiitiin waan ibsuu barbaadu waan dabarsuu barbaadu dabarsa malee. Ani asitti cinnee falaxamne naayyuu dhufu walaloon sa'u. Yeroo hundumaa gadda duwwaa himuu toon taane. Tokkummaan sunis bari qabsoodha. Waa'ee tokkummaa dubbachuun nama hubatuuf jechuudha. Namatu kanas hin hubatu kaa. Siyaasa keessatti immoo hawaasa keenya keessatti waan nurra gahaa jiru waan beeknu miti de. Namni saayidiidhuma isaatti si barbaada. Inni kunis gama isaa akka gortee kana xuxxuu barbaada. Inni kunis gama koo goriisiin jedha. Giddugaleessa qof taatee taa'uun keessun immoo aarsaa si kaffalchiisa garuu. Bu'aa isaatti immoo gammada. Tokko kan aarsaa kaffalu warra waggaa 4 kana tokko warra aarsaa kaffalan keessanis tokko. Akka nama tokkootti namuu mirga qaba miti. Tamma ogummaan kee ogummaa keeti. Akka nama dhuunfaatti garuu parsenaalii abbaa barbaade deeggaruu mirga keetiin. Akka nama dhuunfaa akka nama dhuunfaatti. Amma yeroo tokko nu biratti rakkoon jiru maali? Dirqama san ani hordofii san deeggaru deeggarii kan si jechuu barbaadutu jira. Sun immoo wantu maalati nama bar. Namni waggaa 18 darbe. An akkamittiin kan ati deeggartu qofa akkamittiin deeggaraa kan ati hordoftu qofa akkamittiin hordofani. Siifis waaqayyoon harka sii kennee harkuma keetiin. Garuu maalinni ogummaa keetiin artiin kan uummataatiin miti. Artiin. Ogummaa waaqni naa kenneen immoo waan narraa eegamu. Waa'ee nagaadha artiin baay'ee nagaadha baay'ee artiin. Sirbii. Sogaruu walumaa galatti waan inni godhaa ture sanatti har'a milkaa'eedha jetta. Yaa'u amma dhibbas ta'uu baatu. Ammuma tokko yoo taatu. Haga tokko baay'ee bakka gammadaadha. Gammachuun keenya dhibba miti. Sanii kanaafis itti fufadheen abdii qaba. Maali jennaan bakka nageenya caalaa waan itti takka hin jiru lafa kanarra. Dhuguma sitti waan obboleessa koo na jalaa ajjeesanii mucaa xiqqaa dhaqeen awwaallee nagaan hin jiru. Kamitti dhaqee awwaala. Ati haadhoo kee haga sadarkaa awwaallachuu dadhabu kan geessu bakka laale. Waan nageenyi hin jirreef miti. Saniifan nageenyi immoo barbaachisaadha. Addunyaa kanarratti hojiin artii maalinni waa'ee nageenyaa qofa. Nageenyaaf jaalala labsuudha. Kani waa'ee sirba qabsoo minaamin yoo itti seentadhan achi keessa taatee yoo argamte amma fakkeenyaaf makalaakaa akkuma sila jenne makalaakaa keessan ture isin jedhee waltajjii makalaakaa irratti sirba jalaa sirbuu hin dandeessu. Sirba waa'ee haadhaa sirbuu hin dandeessu. Wanticha wajjin kan deemu goota. Maali jennaan sun hidhatee daangaa eegaa miti malee sirba waa'ee haadhaa sirbite jennaan borga nama hunduu waraana. Lawannu man talaay yama galchuu jechuudha yennu heeyyaman baha. Sani maal achi keessatti waan humna raayyaa ittisa biyyaa waan honnachiisu kan hojjetamu. Yoo gama hidhataa warra kaanitti yoo dhufte immoo taatee achi amma jiru achi keessa isaanii warra sirba baasan jiru. Tikikkil naachoo annasu.
Isaan ta'anii argamaniiti. Achi keessa jira. Achi keessa jiru. Fakkaatee miti. Asii mana jimaa teessee maal waa'ee sanaa sirbitu. Yoo dhiira taate bakkuma sana. Taatee argamteetu malee. Kanaafuu. As teessee anaaduu yabaluu jettee tokko ergattee ati rahaa gootee teessa. Sana kanaa as teessee kan akka Dassaalin beekamaa waa'ee tokkummaa elaamee jechuudha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa keessummaan keenya har'aa bu'aaraa akka jirtan abdii guddaan qaba. Dassaalany beekamaati. Sagantaa guyyaa irraa ispoonsora gochuun kan nu cinaa dhaabbate Buusaa Gonofaa Oromiyaa balaa namtolchee balaa uumamaa yeroo tokkos ta'ee baatii miseensa taatanii waan dandeessan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhu. Brighton Motorsis galata guddaa qaba. Ititiiti no. Sitti qorre. Qorra. Natti dhaamoota. Amma garuu maan jedhu tokko. Yeroo raftuudha moo inni sitti dhaamotu kun guyyaadhuma sitti dhaamotu. Akkanumatti Adaamaa keessa jiraatte akkamittiin sitti dhaamotu baay'ee oo. Gaaffii inni guddaan kanaa bara. Namni akkamitti yoo xiqqaate barri dhaggeeffataa jiru jechaadha kan naqeeku mucaan kun akkamitti otoo Adaamaa jiraatu akkamitti itti qorre jedhee rakkoo wayiiti bakka waan isa mudatu jedhee nagaa. Jibuutiitti ergaa jedhanii kan Adaamaarra oo jiraate Jibuutiidha. Ishii kanas jedhee. Ishii kanas ta'e. Lakki. Siif jaamboo jootee Adaamaarraa ba'uun jaallattan jedhan. Qorra hin dandeessaniidha. Nuti. Inni addana dhufee bishaaniin iyyuu mana nyaataa harka dhiqatu. Ilmoo re'ee jedhe bakka nuti. Ilmoo re'ee. Re'ee. Ititiiti mee jedhame waa'ee ititii kana. Ititiin kun shiirsa akkuma sila haasofne Sitti dhaamu. waan qabdii gabaabumatti ititii jechuun yoo tokko ta'uu baanne nutti qorraadha nutti dhaamataadha. Nutti qorra nutti dhaamatu yoo jettu yoo jedhamu immoo siif galaa asuma sirrii waan nutti qorru nutti dhaamatu miname osoo hin taane waan nutti dhaamatutu jira. Waan hanqatu jira. Waan hanqatutu jira. Otoo hagamuu sii guutee jiraatte otoo hagamuu yaada darbattee maal jettee dhimma sitti qorra keessi kechaadha. Wanni hanqatu sun gaafa jiraatu maali jennaan otoo Oromoon tokko ta'ee bara. Amma maaliif isheen asii kana faannoo maaloo jettee maa qubitti qabdi. Maaf uummanni keenya qalama kun. Kanannaa wal qocollaa beektamti. Wal qocollaa nuuf fedhiitu bariitudha. Keenya kun maal uumamee falli maalii? Anjabaaf dambalii jaalalaan na raasa. Of ta'uu na dhorkeet inni akka fedhiisaa qaba. Inni akka fedhe ta'a. Inni akka barbaade ta'a. Siin immoo. Siraasaa si eegaa. Maal inni maqaan isaa maal jedhamti wannan kun? Roo. Lakki. Dambalii. Maa dambalii. Dambalii qilleensa. Maayii bal'isee. Akka barbaade maa bal'isee deemu sana eegaa. Akka barbaade si godhasi. Anjaba tokko sani. Lammaffaa kunis anatu jabaadhaadha sunis anatu jabaadhaadha rakkannee bara. Gidduutti rakkate. Anjabaaf dambalii jaalalaan nu raasa. Of ta'uu nu dhorkeet. Inni akka fedhiisaadha. Inni akka dafallagoonus. Sanichaadha. Afaanii simboo koof simboo dhamnaan of biraa. Ati anaan of biraa dhamnaan jechaadha qomoo keetiin. Sinna bareechaa situ na bareechaa natu si bareecha. Yoo wal bira taane babbareednaa bira. Simboo koof simboo dhamnaan of biraa nutti dhaamota eenyuun naaf hubataa. Dhiyaatte maaliif narraa fagaatta lakkii wal malee nutti dhaamataadha. Ittiin. Yoo walii wajjin jiraan nutti to'aadha. Uffannus gubbaa nutti dhaamataadha. Sanidha waa'een ititii walumaa galatti warqiinis bunnis anaaf si malee maaliif kaa qaba lakkii jaalallee. Talman jirre tokko bakka siilteetuma ishee biratti sirbitaa jira. Maqaan namaan ooftu bara. Artiin isa kan. Bakka intalittiin manfasii wayii ta'uu dandeessi. Eegaltu. Bakka ati bakka waan mataa ta'e siilteetu achirratti ergaa kee dabarsuudha. Abbaan barbaadee fudhatu bara ofiitti. Akka barbaade ta'e. Barbaade ta'e hiikkate. Abjuun akka abbaan hiikkate. Sanidha. Kana waa'een ititii bakki wayii tokko situ tariin qalbeeffannisaa dursaaf buddeellaa jidduutti ammallee ijoon taphichaadha. Asiin jennu achiin achis jennu asiin akkam goonume dursaaf buddeellaa jidduutti ammallee ijoon taphichaa eenyuun komachuun utoo wal gaarreeffachaa hagam jiraachuuf wal nyaannan gochaa fedha. Gochaa beektaa biddeen xiqqoo. Biddeen boddose. Baadiyyaatti ishee dhumaa ishee eegganna qoraan funaannee. Isheen irbaata keessatti hin lakkaa'amtu akkamitti. Amma uummata kana yoo ilaalte hundu
namni buddeena tokko nyaatee fixu muraasa. Muraa tokko yoo nyaate namni irri caalisaa muraa tokko. Kanumaaf wal nyaanna bara. Kanaaf wal jibbina. Haaras. Dursaa buddeellaa gidduutti ammallee buddeellaa beektaami? Dursaa hoo? Dursaan beeku, buddeellaan hin beeku. Kan farda rakkatti jirtu tokko. Kan qomoon irratti hidhamu koorichaan beektu? Koorichaan hin beeka. Koorichaa egaa duubara kan dugda asii qabu tokko. Kan eeyyee fi ishee fuuldura. Buddeellaa dhabda. Ishee fuulduraa moo dursaa jedhamti? Dursaa jedhamta. Dursaa buddeellaan kun dubbii qabdi beeka. Inni duubaa osoo uummata. Inni fuulduraa namicha biyya bulchu ta'uu danda'a. Namicha namoota hoggansa garaa garaa jiran ta'uu danda'u jechaadha. Farda gulufaa guddattee? Farda qabdi turte? Tokkummaa sitti himu waa'ee fardoota baay'ee. Rabbi. Dhugaan sin jedha garuu fardi yeroo baay'ee nu biraa amma gara beekii kana baakoo irraa fidu turan dur. Jira fardi nu bira jira. Asii gadi fidanii achitti hin dudu'a garuu dhufe. Gammoojjii dhabii keessa. Simboo kobsimboo dhamnaan of biraa natti dhaamota eenyuun naaf hubata. Sirba tokko immoo makalaakaa fi sirbitee turte yeroo lolaa sana. Makalaakaa fi yeroo sana yeroo muummichi duula sun. Yeroo sana nuti sanii dura kan sirbine. Otoo duulli hin jalqabe. Muummicha keenya sibira jirra jechuuf jechaadha. Malee nanneechi dirree lolaa. Cifiraa dhaqnee ture. Adeemtee? Ana. Dhukaastee tammoo akkasumatti ilaalte. Dhukaasnee osoo natti kennanii garuu inni dhukaasa. Haarguutu haadhiisuun beeku gara. Taankiin gaafa dhuka'u galteera hin baqatte. Oromoo. Otoo deemnu. Asii karaa qal'oo tokko irra deemnudha. Waan ta'e waraqaa wayii akkana jirti. Adagaa qaxana usunuutum namni jirti beektaa barreeffamni waan diimaa wayiin barreeffate. Otuma kanneen marii isa yoo harkatti qabdee sagalee dargate nu baasee as keessa. Maal hojii dhattan dhukaasuu dhattan namatti ba'aa ta'uuf dhattan bar. Numoo. Maali onnachiisuu dhaqna malee. Sirbuuf achitti sirbuuf moo? Nuti achitti argamuun keenya mataan isaa haamileedha bar. Tafariin maal godhette minatti? Achi tafarii sanaan sayi of duubatti deebi'e. Tafarii waraana ture sana dura ni beekamu. Ani inuman kolfaa. Dhugaa rabbi abdi ani utuman kolfuun dabalatu. Gudii taate biyya kanaaf aarsaa guddaa kaffalta jechuudha. Otoo achitti kiiloomeetira 10 hin guuttu bar kan lolli hamaan achirra ture bakka nuti turre. Ati erga gaafa sana huqqatteeti itti deebi'uu dadhabdeen qaamayyuu. Qaama? Rifaatu gaafa sana. Waa'ee rifaatu gaafa sana joomuna keessaan ba'u rifaatuun gaafa sana. Egaa Adaamaa fi sirbitee tammoo tokko lafatti dhalattee guddattee tun sirbin. Ana nama na walitti nan buusuun jira jilbeen magana. Gurbattitti kunuutu baakkoon sirbin Adaamaa irraa sirbitee. Adaamaa tokkoffaa ani Adaamaatti hin guddadhe. Waa hunduu Adaamaatti hin bare. Waa hunduu. Bakka dibsaashumatti. Qulqulluma dhufeera. Dibsaashumatti. Innaa Adaamaa kana baay'een jaalladha beeke. Karaa asiirrallee ciiseeran. Waan hedduutti dabarseera. Lafa waan baay'eetti baratteedha. Sanii kanaaf tokkoffaa waan irraa eegamu godheera yaadaan. Otoo namuu galatoominaan jechuu baate. Ani abdaadni Adaamaa na galateeffatti nagaadha. Sanii Adaamaa yeroo tokko Adaamaa Ismaartii waan ta'e walgahiiwwan waamanii. Ismaartii. Sana booda nama walitti qabamuu dide. Ani booda rakkannaan man ofuma koo itti qajeelee jechuudha. Jechuun akka koree wayii turre nu. Booda gaafa sirba kana hojjedhee maal jedhu namni hagasii bakka wanta ispoonsara goona akka taa hojjetu waan namni jedhus muraasa hin turre bakka jechuun hin danda'amu. Filannoon ani qabu maal inni eebbisu ture sirba kana. Hojjedhe kaa. Kanaa eebbisiisee galma baagadaatti na eebbisiisee iyyuu. Kamma waa argatte?
Kun korollitti nama kiyya sun hin bitadhe waan biraa Kana paartituu sirbuu qabda erga akkas ta'e. qollofeen sirbe kan paartituu. Jiru. Anuu sirbuu hin danda'u namuu sirbu waa'ee daamamu. Namuu sirbuu hin Raawwateera. danda'u. Isa dhumaa qollofeen sirbe waan ta'eef. Sagantaan keenya saayitiin keenya deemaa jira. Waltajjii baay'ee irratti mul'attu maaliif? Hin sodaattaa isteejii. Ani waltajjii sodaadhu. Warri waa'ee waltajjii warri na beekan waltajjii irratti sitti buluu danda'u warri waltajjii irratti na beekan garuu dubbiin isuma selesiin jedhe suni. Ani hojiin koo asitti cinnee asitti falaxamne miti. Akkuma asirratti haasofne waa'ee tokkummaati, waa'ee araaraati, maal waan makanaati hojiiwwan boonnaa. Sanirraa kan ka'e amma bara kana immoo amma bakka waan kanarraa waan yookaan waan faallaa mootummaa yookaan kan jara kanaan rabsu yookaan mootummaa rabsu waan akkasaa yoo hojjette odeensii qabda akka ta'e galgala tokkotti fammaste. Guute galgala tokkotti fammaste bultu. Waan sirbu amma laaluu dandeessa bantee yuutuubii seentee wannoo kiyya viyuu kiyya. Isa dhumaa viyuun gadi bu'aan ankooti. Hunduu sirbi kiyya jechaadha. Isa dhumaa. Maalinnaan ganaadha uummanni artii dhaggeeffatuutti hin deemne. Ani immoo hojiin koo artii hojjechuudha. Ani viyuun naa laalamee dhiisi dhimma koo miti. Garuu maaliin waan narraa eegamu hojjechuudha. Gochuu. Akkasuma bara Alii Birraan faas jabana sirbaa turan sana ammatti kabajamaa dhufan malee yeroo sanattis akkamitti sirbaa biyya jeeqaa hundumtu sanaan yeroo masaatiin deema. Yeroo dhiyootti maal sirraa jenna? Amma yeroo dhiyootti amma shaggaraan dhufeera. Tala shaggaraa tokko jaaladhee jettaani. Shaggeedha. Yeroo dhiyootti. Isee sirraa jenna jechuudha. Sirba ajaa'iba hojjedheera bakka. Jechuun tiyyeella'uu ittiin qaanudha. Albeemoo? Konfidensaan isitti basa. Albeemoo? Albeemas abbuu wajjin calqabnee jirra. Yoo waaqni na gargaaree sirbattii shaggaraa gaafa qilleensa irra naa oolte. Sana booda guutummaanuma guutuutti gara albeema koo sunitti ni deebi'a. Waggaa tokko lama keessatti albeema sun xumuramuu qaba. Sin eebbaaf si waamuu qaba. Sana fuuldura dhufte asitti laayiv baandii jalqabaa jirraa dhufte shaashaa goonee. Baay'ee namatti tola hojjenne malee dhufne. Itti hojjenne malee mana keenyatti. Utuu sagantaa keenya hin xumuriin garuu ergaa yoo qabaatte nama galateeffatte yoo qabaatte dhaamsa yoo qabaatte carraa sii kenneen. Waaqni kan amma argaa jirru kana nu agarsiisaa galatoomu. Ameen. Ameen. Nuti ammas waa'ee tokkummaa waa'ee jaalalaa hojii bakka hojjechuurraa duubatti jennu itti bakka itti fufuudhaan yoomu. Akkasi jabaadhu. Kana yeroo dhiyootti shaggaraa shaggee booda buleesaa bareechaa akka wal agarru abdiin qaba stuudiyoo kanatti. Akka gaariitti. Guddaa galatoomaa. Atis baay'ee galatoome. Obboleessa keenya soorachaa keenya si jaallannaa si kabajnaa waan naaf feertee guddaa galatoome. Adaamaa irraa baatee attis afeerraa keenya simattee sitti argamuu keetiif baay'ee galatoome horii bulii ulfaadhu. Asaanti sana. Asuuqoo. Kinooti kaasuuqoo. Hasaatuuqoo. Habtuuqoo. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa guyyaa irraa furannee dhufne asuma irratti goolabnee jirraa sagantaa biraan amma walitti deebi'uun nagaa waaqayyoon nuti turaa ittiin jecha. YouTube channel keenya afaan Oromootiin subscribe gochuun dagatinaa yaada qabdanis nu barreessaa torban keessummaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha galatoomne.